Afrikaanonni hacuuccaa fi dhiibbaa warreen adii irra ga'aa ture jalaa ba'uuf qabsoo eegalan. Kanaanis kaka'umsa geggeessitoota biyyoota Afrikaa muraasaan bulchiinsa impeeriyaalistotaa biyyoota Afrikaa keessaa baasuun danda'ameera. Yaadni bulchiinsa impeeriyaalizimii wayita sanatti ture gurraachota akka meeshaatti ilaalaa waan tureef Afrikaanonni of bilisoomsuuf qabsoo akka eegalanii fi gurraachonni warreen adii injifachuu akka danda'an agarsiistuu inni ijoon injifannoo Adawaa ta'uu hayyuun seenaa fi seeraa Dr. Almaao Kifilee ni dubbatu. እንደ ምናምን ነው የሚያው እቃ ነው ኢምፔሪያሊዝሚን nama akka meeshaatti ilaalam keessumaa gurraachonni miidhamanii jiraatu gadi bu'uun akka namaatti utuu hin lakkaa'amin jiraachaa turan humna impeeriyaalizimii kana karaa lamaan cabsan inni tokkoffaan kabajaa fi of boonsuusaa kan cabse injifannoo Adowaati. Adowaa irratti yeroo jalqabaaf injifatame isaan booda injifatamuun akka jiru warreen kaaniif hubatame isatti aanuun waraanni addunyaa lammaffaadha. Haala kanaan qabsoon ija warreen gurraachotaa bane bu'aa isaa Afrikaanota immoo gara boqonnaa tokko isaan taasisuutti ceesise. Yerichatti Afrikaanota gidduutti garaagarummaan yaadaa jiraatus waltajjii tokkummaa Afrikaanotaa cimsu uumuuf yaada araaraa Itoophiyaan dhiyeessiteen dhaabbanni tokkummaa Afrikaa duraanii fi gamtaan Afrikaa yeroo ammaa akka hundaa'u ta'eera. Hundeeffama kana irrattis mootii Haile Sillaasee dabalatee geggeessitoonni Afrikaa muraasni akka hiraman Dr. Almaao ni kaasu. ንጉሱ አፄ ኃይለ ሥላሴ እና ከተማ ይፍሩ ትልቅ ሰዎች ነበሩ በዛን ጊዜ mootiin Haile Sillaasee fi katamaa Ifruu yeroo sanatti namoota gurguddoo turan walitti bu'iinsa uumame kana araarsuun wayita sanatti namoonni eeramuu qaban tokko tokko Seeku Turees turaniiru. Paatris Lumbaabaa, Kwame Nkrumah, Keenes Kaawundaa, Juules Nyerere, Jamaal Abdul Naasrii fi Jomo Kenyaattaa turaniiru. Isaan kunneen garaagarummaa isaanii dhiphisuun Haile Sillaaseen walitti isaan araarsuun Itoophiyaan filatamuun hoteelli Itoophiyaa kan inni ijaarameef sababa kanaafidha. Hundeeffama gamtaa Afrikaa kanaan dursitoonni biyyoota miseensa gamtichaa waggaa waggaan wal arguun walii isaaniitti dhiyaachuu fi yaada gara nageenyaatti geessu fiduun irratti mari'atanii bu'aa fiduun akka danda'ames Dr. Almaao Kifilee kan isaan kaasan. በአንድም በሌላ መልኩ ስኬታማ ነበር። ምክንያቱም ብዙውን የአፍሪካ አገሮች ትግል በሚያደርጉበት ጊዜ አንደኛ በመርዳት የፕሮፓጋንዳ ስራ በመስራት gama kamiinuu milkaa'aa ture sababiin isaa biyyoonni Afrikaa baay'een qabsoo wayita taasisan tokkoffaa hojii propagaandaa hojjetanii gargaaruun lammaffaa leenjii kennuun gargaaruun fakkeenyaaf Itoophiyaa dhufanii kan leenji'an jiru Maandelaan asitti dhufee leenji'ee deebi'e. Kanaaf deeggarsa akkasii taasisuun biyyoonni Afrikaa bilisa akka ba'aniif gahee guddaa taphatameera. Kunis biyyoonni Afrikaa baay'een akka bilisa ta'an taasifameera. Gamtichi hundeeffamus Afrikaanonni bilisa erga ba'anii booda shirri adda addaa mul'achaa ture dhaabbatichi akka qeeqamu taasiseeras jedhu hayyuun seenaa fi seeraa Dr. Almaao Kifilee. አንደኛ ሴራ በሴራ የተጠለፈ ነበር። tokkoffaan shiraan kan walxatee ture Afrikaan bilisa erga baatee booda gara aangootti kan dhufan baay'een isaanii bulchiinsa mootummaa waraanaan durfamudha. Fonqolcha mootummaa warreen adii erga adeemsisee booda bulchiinsa waraanaatu hundeeffame. Bulchiinsi waraanaa kun geggeessaa warreen adiin kan bakka bu'ee ta'e bara 1960 eegalee hanga bara 1998tti fonqolchi mootummaa 96 qulqulleeffameera. Kanaaf Afrikaan biyya jeequmsaa taate. Sababa kanaan du'uun Afrikaanotaa fi jireenya guyyaa guyyaa ta'e beelli baqattummaan jireenya gadadoo jiraachuun nagaa dhabuun amala Afrikaan ittiin adda baafaman ta'e. Kanaaf dhaabbanni tokkummaa Afrikaa kanneen dhaabuu hin dandeenye kan jedhu qeequun eegalame. Walmorkii cimaa akkasii fi giddu seentummaa biyyoota lixaa kanneeniin qoramaa amma kan ga'e gamtaan Afrikaa keessumaa deeggarsa garee shororkeessitoota TPLF'if taasifamaa ture dandamachuun har'a kan geesse Itoophiyaan barana yaa'ichi magaalaa Finfinneetti akka geggeeffamuuf murtaa'uun ergaa guddaa kan dabarsu akka ta'edha Dr. Almaao kan isaan ibsan. ኢትዮጵያ ዋናው ማዕከል የአፍሪካ መገናኛ የአፍሪካ መዲና Itoophiyaan bakka Afrikaanonni itti wal ga'an magaalaa Afrikaa mallattoo bilisummaa gara fuulduraatti gamtaa Afrikaa kan geggeessu Itoophiyaadha. Mul'ata Afrikaa fuulduraa kan maddisiisudha. Guddinaa fi badhaadhina dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa biyyoota Afrikaati Itoophiyaan. Kanaaf Itoophiyaa rukutuu barbaadu. Kanaafidha Itoophiyaan diigamteetti. mootummaan ishees akkasuma jedhanii miidiyaaleen warreen lixaa kan isaan afarsan. Kanaaf yaa'iin gamtaa Afrikaa asitti geggeeffamuun isaa Itoophiyaan nageenya ishee eeggattee akka jirtu sodaan tokkoyyuu akka hin jiraanne mootummaa filatteen bulaa akka jirtu kan agarsiisudha. Yaa'ichi yeroo jedhame keessatti akka geggeeffamuu fi addunyaaf nageenyaa fi cimina Itoophiyaa mirkaneessuuf Itoophiyaanonni hunduu gahee mataa isaanii akka ba'atan hayyuun seenaa fi seeraa Dr. Almaao Kifilee dhaamaniiru.